biyyi keenya biyya nagayaati, biyya quufaati. Yaa Rabbi kan mi'eechite nun hadheechin, yaa Rabbi kan urgeechite nun ajeechin, yaa Rabbi kiyya ummata afaan tokkoo nu godhi. Ummanni keenya ummata quufaati, ummata afaan tokkooti, walta'ii afaan tokkooti. Ummata keenya ummata nagayaa nu godhi. Yaa Rabbi kan guddifte nun xiqqeechin, yaa Rabbi kiyya kan jaarte nun diigin, waan nurraa fi Waaqayyotti haa guutu. No polcha, no polcha, no polcha. Ya Rabbi kana gaandu bulchite nagaan oolchi. Ya Rabbi kana gaandu bulchite nagaan oolchi. Ya Rabbi kana gaandu bulchite nagaan oolchi. Biyya teenya biyya nagayaa godhi. Ya Rabbi biyya teenya biyya nagayaa godhi. Ya Rabbi Oromoo waliigala godhi. Ya Rabbi Oromoo tokkoomsi. Ya Rabbi Oromoo tokkoomsi. Ya Rabbi abbaan gadaa, abbaan biyyaa, abbaan Oromoo qaama Oromoof qabsaa'ee yeroo dheeraa lafee fi dabarsee biyyaa bahee itti miidhame. Ya Rabbi waliin nu abbaa biyyaa nu godhi. Ya Rabbi abbaa biyyaa nu godhi. Oromoon tokko. Ya Rabbi kiyya baga dirree mayitti. Du'aa itti godhuu sodaannee, itti dubbachuu sodaannee, itti saalfanne. Irratti yaa Rabbii kiyya baga nu bilisoomsitee tunuu bilisummaa ifa billiqii ifaa kagarre kana yaa Rabbii kiyya
kabakka gayu nuu godhi ifa guyyatti nuu jijjiiramu yaa rabbi nuu godhi ka mul'atee biyya mara wal ga'u yaa rabbi nuu godhi yaa rabbi ka Afrikaa miti Itoophiyaa addunyaatti mul'atee biyya mara wal ga'u yaa rabbi nuu godhi waan nurraa fi waaqayyotti haa guutu. yaa rabbi nagaan of bulchitee nagaan nu oolchi yaa rabbi nagaan nu oolchitee nagaan nu bulchi yaa rabbi nagaan bulchitee nagaan nu oolchi gadaan gadaa bilisummaati gadaan gadaa quufati gadaan gadaa jaalalaati gadaan gadaa tokkummaa rabbi nu haa godhu gadaa tokkummaa rabbi nu haa godhu akkasuma waan kayrii malee waan hamtuu nu dhageessisin waan kayrii malee hamtuu nu dhageessisin warra nagaan bilisummaa ga'u qayroo teenya guraatanallee rabbiin bakkaan nu haa ga'u keesummaa teenyallee keesummaa nagaa rabbi nu haa godhu keesummaa faana roobaa rabbi nu haa godhu keesummaa bilisummaan dhufte rabbi nu haa godhu tana agarree tagaafturallee rabbi nu haa agarsiisu galatooma. Nasimadha manguddoota fayyaata hedduu galatooma manguddoota keenya ulfaadha horaanuu bula bilisummaa argaan jedha kanatti aansuudhaan keessummoota keenya kan hogganoota adda bilisummaa Oromoo har'aas isin jidduutti argamantu dhaamsa waliigalaa karaa adda bilisummaa Oromootiin jiru isiniif dabarsu dhaamsa kanas kan nuuf dabarsan hogganaa jila keenya kan waliigalaa jila kana kattiin qabatanii yookaan hoggananii deemaa jiran jaal jabeessaa gabbisaati jaal jabeessaa gabbisaa naaf simadha. ulfaadha galatooma kaleessa fiinnee isinirra dabarree har'allee guyyaa guutuu hojii keessan dhiiftanii aduu keessa dhaabbattanii nu eegaa ooltanii damnee isin biratti argamuu hin dandeenye kanaaf maqaa jila waliin bobbaanee jirru kanaan hin dhiifama isin gaafadha. itti aansuudhaan baroota dheeraadhaaf afaan qawweetiin dallaa nu gidduutti ijaaranii akka nu waliin agarre akka nu walitti hin dabalamne walirraa nu tiksuudhaan gammachuu amma argachaa jirru kana nu dhowwachaa turaniiru. Guyyaa har'aa kan argamsiisuu keessatti ilmaan Oromoo qaqqaaliin hedduu wareegamaniiru. Kanaaf ilmaan Oromoo qaqqaalii lubbuu isaanii bakka bu'aa hin qabne nu kennuudhaan guyyaa har'aa kana nu argamsiisan daqiiqaa tokkoof akka yaadannuun kabajaan isin gaafadha. Simannaan ho'aan simannaan akkas nama gammachiisu simannaa isin jila kanaaf gootan simannaa isin jaallan wareegamaniif kabajaa isin jaallan wareegamaniif qabdan simannaa isin bilisummaa Oromoof gootan qofa osoo hin taane gootan waan ta'eef hedduu galatama. Adda bilisummaa Oromoo bara 1973 ijaaramee kaayyoo bilisummaa Oromoof walabummaa Oromiyaa bakkaan ga'uuf qabsaawaa wareegama hedduu itti baasuudhaan akeeka jaallan Elemoo Qilxuu jaallan Baaroo Tumsaafaa
jaallan Magarsaa Bariifaa, jaallan Guutamaa Hawaasfaa, jaallan Qaqqaaliin akka Mahammad Hasan Daarimufaa irratti wareegaman tiksuudhaan mootummaa Itoophiyaa waliin haasawee karaa nagaa akeeka kana bakkaan ga'uudhaaf biyyatti galeera. Addi Bilisummaa Oromoo daandii jaallan dhiigaan baasan xurree jaallan dhiigaan tattaraaran irraa osoo hin maqin akeeka isaanii bakkaan ga'uudhaaf isin gidduutti argama. Akeeki Addi Bilisummaa Oromoo bakkaan ga'uuf biyya galee fi bilisummaaf walabummaa uummata Oromoo mirkaneessuudhaan gaddaaf boo'icha uummati Oromoo keessa jiraachaa jiru xumuratti godhuudhaaf. Akeeki Addi Bilisummaa Oromoo bakkaan ga'uudhaaf biyya gale hidhaa, ajjeechaa, saamicha, qeerraa buqqifamuu, baqattummaa uummata Oromoo irraa dhaabuudhaaf. Akeeki Addi Bilisummaa Oromoo qabatee biyya gale uummati Oromoo biyya abbaasaa dhuunfatee diinagdee isaa irratti abbaa ta'ee bilisummaa, nagaa, tokkummaa, walabummaa, badhaadhinaaf gammachuun bara baraan akka jiraatuuf. Akeeka Addi Bilisummaa Oromoo qabatee biyya gale kana wareegama guddaa itti kaffaluudhaan tiksitanii kanneen har'aan geessan ummati walta'ii Adda Bilisummaa Oromoo biratti kabajaa guddaa qabdaniif guyyaan har'aa kun kan keessan. Seenaan ummata walta'ii Adda Bilisummaa Oromoo biratti seenaa wareegama olaanaati. Addi Bilisummaa Oromoo, waraanni Bilisummaa Oromoo bakkoota hedduudhaan dhiibamee bakka lixu ogguu dhabu, bakka lixu yeroo dhabu ummati naannoo kanaa wareegama hadhooftuu kaffaluudhaan waraana Bilisummaa Oromoo jiraachiftanii, Adda Bilisummaa Oromoo jiraachiftanii kabajaa itti horuudhaan guyyaa har'aa kana waan argamsiiftaniif irra deebi'ee baga gammaddan isiniin jedha. Daandii jaallan irra wareegaman irra buunee bakka kana hageenyu malee bakka dhaquudhaaf manaa kaane kaayyoo jaallan dhiiga isaaniitiin barreessan sana ammallee bakkaan hin geenye adeemsarra jira. Armaan booda kaayyoo jaallan irra wareegaman kana bakkaan ga'u keessatti akkuma arma dura wareegama hedduu kaffaluudhaan dhaaba kana jiraachiftan itti fuftanii dhaaba kana cina, dhaaba kana afoo jabinaan dhaabbatanii akeeki jaallan irra wareegaman akka mirkanaa'u akka gootan kabajaa guddaan isin gaafadha. Keessatti dirqama addaa ka qabdan qeerroof qarreen Oromooti. Jaallan wareegama lubbuu itti kaffaluudhaan akeeka kana asiin gahaniiru. Akeeki kun har'a qarreef qeerrootti kennamtee jirti. Akeeka wareegami hedduun itti kaffalamee isinitti kenname kana akka qaroo ija keessanitti fantanii kunuunfattanii akka nama bara dheeraadhaaf ilmee dhabee argateetti kunuunfattanii jabeeffatanii iggitii waardiyaa taatanii fi galmaan akka geessan jabeessee uummata walta'ii gaafadha. Dirqama kana bakkaan gahuudhaaf hojii guddaan isin hojjechuu qabdan kakaleessaa caalaa of ijaartanii
dirqama dhaabi kun bifoota adda addaatiin isinii kennu bakkaan ga'uudhaaf yeroo isin qaamaaf qalbiin itti qophaa'uu qabdanidha. Of ijaarree dirqama dhaabi kun nutti kenni raawwannu yoo ta'e fuuldureen keenya balaa keessa jirti. Nu har'a akka nama qeerransa eegee qabeeti. Qeerransa eegee qabanii qaban gadi dhiisanii jiran haala akkasii keessa jira. Carraa bareedduu baroota dheeraadhaaf hawwaa turretu har'a harka keenya keessa jira. Carraa kana dhimma baanee shaffeessaan if ijaarree irree siyaasaaf irree dinagdeetti if hin jijjiirru yoo ta'e akeeka kana bakkaan ga'uu hin dandeenyu waan ta'eef adda bilisummaa Oromoo irree siyaasaaf dinagdee taasiftanii akeeka adda bilisummaa Oromoo yeroo gabaabaa gidduutti galmasaa akka ga'u akka mirkanaa'u akka gootanii yaamicha kiyya kaayyerooti. Kana akka gootan abdii guddaa isinirraa qabnaa. Obsaan waan caqasaniif fayyaataa horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoof. Deepa